Tujjaarotii sabaa osoo hin taane, sheekotii sabaa osoo hin taane, sheekotii sirnaa tujjaara sirnaatii jira. Mootummaan kun isin nyaataa isinii jechaa jira nuti. Koolleejjii Islaamaa ta'u uummanni Harargee keessatti ijaarranna jedhee miliyoona meeqa walii qabee isaan keessan nagaa jaarsan dura waa qabdu. Jajjabaa Oromoodhaa hiibbanii baaftanii awwal rabbii dagattanii. Mootummaa akkasii isin godhaman ol baatanii taaskii baranaa maallaqa olaantummaadhaan kan kafale jettanii Abiyyi Ahmad harka fuutan. Abiyyi maallaqaan isin qoosee amantii dagattanii eebiskeedha jettiin beeka ishee Jamaal Alii. Shintibeetti keessa suuqamutu ta'e Abiyyiitu akkasii godhe jijjigatti akka ishee raayyaa abbaa mancaa. Oromoo kalee harka soojee fi dhumuu dhiise maadani raayyaa abbaa mancaa. Tikabsaa'uuf sii fi eenyu xiyyaa xayyaaraa roofa jee ammaa wanna jiru. Kaapaarii hawaasaa tajaa kan sadeessa geessan. Qabeenya uummataa kabuudhanii turtiirraa makiinaa bishaan baasuu binna jettan sadeessa geessitan. Maa baddan waldaa hawaasaaf maallaqa hawaasaatiin ijaartan eessa geessitan? Sheekotii sirnaatutu biyya balleessu jira. Amma sheekotiilleen sirna jala fiiguu eegaltee. Tujjaarotiilleen tujjaarotii sirnaa jira. Tujjaarotii sabaa osoo hin taane, sheekotii sabaa osoo hin taane, sheekotii sirnaa tujjaara sirnaatii jira. Abbaa qabeenya Oromoodhaa yaanii Oromoo maxxansuu fedhan. No, ati ka sirnaati. Ka PPT siin jenna sitti himna kottu. Imimmaan harcaafte ol baatee dhaadatte nama hawaasa keetiif hin taane naaf ta'a jettee yoo yaadde hubatti si nyaachuudhaaf malee siif hin ta'u sitti himna. Sila addunyaan si macheessitee jirti. Addunyaan si sakkaarsitee jirti. Sini galeeme. Paawurri si sakkaarsee jira. Xannas si godhee jira. Ana malee si godhee jira. Ganda keessa fiiddee makiinaa fi matoora tokko nama kannitee sheekotii kannitee hawaasa gidiraa gadadoo gibira reebicha saamicha ajjechaa seer-dhablee diiggaa manaa hawaasni kun isinitti mul'atu. Gaafa ammoo mootummaan deebi'ee isin qomtootuu eegalee ol baatanii wayii waattan imimmaan gadhiiftanii siluma biyyi baddee jirti sheer godhaamne namni baddee jiru. Kallattiidhaan keessaafuu ishee Jamaal Alii maqaa lamaas hin sodaannu jibbamnus dalagannee lubbuu teenya jiraachaa jirra. Garuu nuti daawwitiidha isin agarra akka isin taa'aa jirtan akka isin mukoon dachiin tun isin dhiphattee taa'aa jirtan isin argaa jira jechuudha. Dheengadda mootummaa kanatti hirkattanii qabeenya argattanii xarra jettanii nu malee namni jiru jettanii ol baatanii warra siyaasaan beektan isin gorsan nama dhageessan amantii gadhiiftanii nama amantii ifa keessitan har'a dhugaa walitti himnaa seenaa sheer walitti godhaa jechuu barbaadeeti. Abbootii qabeenya Harargee rabbi haa kennuuf ammallee rabbitti haa dabalu. Kana jechuun saamiinsa jabaadha jechuun na fakkaata. Otuu carraaqatanii fidaniis bareedaadha. Bareedaati akka ta'etu rabbi isin haa kennu. Wanni inni isiniin jechuu barbaadu garuu amma Badrii Dodol bii kaapitaal jettanii boochanii miidiyaa kana dhiphiftanii gaggeessanii gootanii olii gayyaatanii namaa kana nu godhe jettan. Abbaan bii kaapitaal biyya saniif gibira kafalaa. Taaskii kafalaa. Heeraa addunyaa san argate yoo ta'e wanni ol beessi ijjisiisu hin jiru jechuudha. Seeraan abbaa isa dubbate ifirraa dhorkuu qabaa jechuudha. Yoo biyyi seeraan qabdu ta'e ammoo hawaasni bal'aan dirmachuu fi mala. Meebi inni hawaasaa dirmachuu dhabuu mala. Yoo biyyi seera hin qabdu ta'e maaltu ol baatanii isin ijjisiisa? Maaliif hawaasatti lallabdan? Hawaasa quba qabdanii jiruu jireenya isaa quba qabdanii. Ijoollee faarsee bulaa takka ifi jalaa yaatanii maallaqa itti kennitanii iddoo bashannanaa geessitanii ijoollee akka anas fa'aa anas jettanii moo maal jettanii eenyu kiyyaa mul'achite jettan san ifi jalaa yaatanii iffaati waan hawaasni keessan keessa jiru quba qabdanii jara keenya wallaa ji'arrallee deema addunyaa kanaas harkadhaan arrajaa mootummaan arra bobaa isinii tolqaa beekun mootummaan arraan tan isin jaalate kun akka isin hawaasa kanaaf hin dubbanneefi malee isin jaalateeti miti. Garuu mootummaan hawaasa keessan osoo hin fedhe hawaasa keessan gidiraa gibiraan mashakkaa godhaa ajjeechaa saamichaa seer-dhablee biyya keessa baay'isee walirra jaaree ganda gosaa walirra jaaree nu jaalataa yoo jettan dogongora jirtan wallahi tokkoon isin nyaata akka sangaa adiiti. Namuma xiqqashee tokko isinitti erga amaara jettanii iyyitanii mashakkaa mootummaa duuba taa'ee isinitti erga. Kootu kafalii gibira fudhadhuu isin jaa maallaqa kafali maallaqa kee barbaada. Sisaamuu barbaada sisaamuu barbaada tokkoon nama itti duule maali biyyi seeraan qabdu erga seeraan gibira kafalte. Maaliif mootummaa gibira qabatta? Taaskii maa qabatta? Eegumsa gaan qabaatu seeraan hin goone saamtee fiddeet. Maaltu si gochise? Maaltu miidiyaa gubbatti ol yaadanii xarrajjatan? Rakkoo hawaasaa takkaa akkatti hin dubbanne. Ajjechaa sheekotii, ajjechaa darasaa hawaasa keessan, saamicha hawaasa keessanii hin dubbatan. Akka ishee Jamaal Alii sanuu ol baatee nama hawaasa jajjabaa keenya tokko irra duulaadhaa. Jabaan kun kasiif jabaa qofa.
eenyu jabaan kun? Dhiirti lafaanii hurqaa duguuggattee asiin si geesse Oromoodhaaf qabsooytee akka ati har'a qabeenya argattuuf har'a akka ati xarragdatuuf kan siin godhe eessa jira? Qabsaa'otiin Oromoo eessa jira? Xarraqii akkana xarragdatu tana waan ifiin dhufate fakkaata. Barboodi dhiiraan lubbuu tana gumaachee dhiirri qeeroodhaa ispaaltii kana gaddaafeeti har'a imaamata darbatanii akkanatti funnuq jettanii qaban gadhiisaa jechuu jirtanii bara. Akkattanii sakkattanii addunyaadhaan. Jara keenya isinirraas hin beeknu. Mootummaan kun isin nyaataa isiniin jechaa jirra nuti. Mootummaan hawaasaan isin diisisee isin nyaata. Kolleejjii Islaamaa ta'u uummanni Harargee keessa ni ijaarranna jedhee miliyoona meeqa walii qabe eessaan geessan? Ni ijaarra jettaniitu hawaasa irraa maallaqa walii qabdan eessaan geessan? Eenyu isin dhaqi? Eenyu isin dhorku? Waan biraatu mootummaan godhee jira. Qabeenya hawaasa irraa guutan sanitti mootummaa qabatanii maaliif hin ijaarratina? Lafti teessanii maallaqni keessanii? Eessaan geessan? Har'a kolleejjii san maallaqa san nyaatanii can. Gadatoo jimaa fuutanii shimalli sabdiisaa jala galchitanii qotee bulaa Harargeedhaa guutuu. Qotee bulaa Harargeedhaa guutuu. Galeetuu shimalliskoota. Naggaadee isin dura waa qabdu. Jajjabaa Oromoodhaa hiibbanii baaftanii hawwataa diigdanii daaraa gootanii har'a ol baatanii xarragdatan. Ni yaadamtan isin nyaata. Siyaasaan beektan isinitti nama dhageessan hin fudhatan. Ni yaadamtan. Xarraqiin kun isinirraa ni buuti gaaf tokko. Diin rabbii dagattanii reeffi kabajaa dhabee haroo wincii dheeytanii isin bashannantanii jechuudha. Hawaasni keessa. Obboleessa kee fiigdanii taaskii qaballee gibira qaba. Isin warri Harargee malee keessaafuu warra Harargee ka'amaa dhufe tujjaara sirnaa kana. Isin malee namni dalagaan jiru warri isin dura jiru warri Haayile Sillaasee irraa kaasee dalagaa jiru kan waggaa 30 dalagaa jiru. Hoteelli gurguddaan biyyattii keessaa warri markabni isaa galaana diimaa kana taphachaa oolu gibira akka keessanitti hin qabalu bara. Hoteela tokko hin qabdan, riisootii takka hin qabdan, eessaa fiddanii gibira kana kabaltanii I don't know. Abbaa qabeenya Oromoo jedhanii lafa dhipheessan. Qabeenya lilmee isinii oomishu isinii nagar. Haayilaandi bishaan tokko qabeenya hin qabdan. Garuu xarraggatanii, oriitanii, mootummaa keessa isin godhaban. Ol baatanii, taaskii baranaa maallaqa olaantummaadhaan kafale jettanii Abiyyi Ahmad harka fuutan. Jara keenya qabeenyi isin qabdan. Tujjaarri biyya sanii waan inni guyyaa takkatti dalagu hin ga'u. Xarraqii tana dhiisa. Ija namaatiis hin seenina. Dhaabbadha. Hoteelli tokko hin qabdan. Fooqiin hoteelli Itoophiyaa kana guutuu dhaabbatu keessaa takka hin qabdan. Fooqii takka hin qabdan. Dirra dhaa kana keessa nama dhaqee arge Bii Kaapital. Hoteela Bii Kaapital nama dhaqee arge. Hoteela Goojjoo re'ee fakkaata. Goojjoo re'ee keessa galtu dirra dhaa biratti. Goojjoo re'ee keessa galtu fakkaata. Hawaasaa guutuu, Adaamaa guutuu, Finfinnee guutuu, Baardaar guutuu, Tigraay guutuu, Itoophiyaa kana guutuu keessa fooqii takka hin qabdan. Xarrag jettanii ol baatanii Abiyyi irraa gibira fudhannaa yoomii as naggata eegaltaniiti. Maaliif akkana qabaa nu gadhiisaan isin dadhaban? Har'a gaafa Abiyyiin isin nyaatu, as isin cinaa ergee isin nyaatu, ol baatanii hawaasa keessatti iyyitan. Akka galaantanii marqitan. Hawaasni isin dhaga'u jiru guyyaa takka rakkoo hawaasaan dubbanne. Guyyaa takka darasaa fi faarsee bulaadhi isin. Faarsee bulaadhaa isinis faarsee bulaa qabdanii jechuudha. Jimaa namaatittanii ol baatanii faaruudhaan qarxamiif gootanii osoo waan takka hin qabne abbaa qabeenyaa taatanii makiinaa fi matoora sheekootii harka keessanii makiinaa takka sheekootii harka keessanii eessaa fiddan qabeenya kana isin. Rabbi isin haa dabalu ammas. Hin qabdan hubuu takka hin ta'u qabeenya Itoophiyaa keessaa waan takka hin qabdan tasgabbaahaa nyaadhamuuf deemtan. Laal yaadataa Junaydii fudhadhu. Sheek Jamaal Aliyyii fudhadhu. Mucaamaa makiinaa galchu jiru ofirraa hakaa akka jiru fudhadhu. Jarri kun hundi Abiyyi harkaa taaskii ol aanaadhaan kaffaluudhaan jaanitti shilimaata fudhatan. Hayilee Gabrasillaasee faan Alaamudiin faanis. Warri fooqii gurguddoo Itoophiyaadhaa koonistiraashinarraa qabi. Markabni meeshaa isaaniitiin sukkaara maali dinni dalagu eessa kutte. Isaan taaskii fudhatanii isin malee maaltu akkanatti isin akka laqqate maali? Tujjaarotii isin dura jira. Warra akka bayaafaa jira. Fooqiin takittiin bayaan. Walloo safar keessaa qabu hin qabdan. Hin qabdan. Maaltu akkanatti arraq isin godhe? Maaltu isin iyyisiisa akkanatti? Maal argattan abbootii qabeenya Oromoodhaa? Obboleessa kiyya bara waan isin yaadanii tana tirfii guyyaa tokkootii bara Itoophiyaa keessatti isin turuu beeka. Leenga haatiif jettee makiinaa lamaa fi sadii biyya neeqtee eessaa kaatee eessaa ol baatee si warra akka Shee'aamin Ibroo Sheek Jeeyilaa arraq jettanii Abiyyi maallaqaan hin quufu.
Abiyyi mallaqaan isin quubsee amantii dagattanii miskeena jettan. Yeroo jirtu sheekni biroo tokko fa'aa darraggee ijoollee isaa biyya alaa geeffatee hospitaala banatee dinkaraasisu jirtanii dalagaa hin eegalle. Hawaasaaf hin dubbattan. Biyya Faranjii keessatti nama du'eef dubbattan. Nasiyyaan sikiraa teessee lakkuudhaan duutee sagalee kadhabde intala Astiraaliyaatti duutee afaan bantan. Nama dhugaa isinitti mudabdan. Sakkarsanii jirtan mallaqaan. Mallayni isin sakkarsee jira. Addunyaa kanarratti waa sadiitu nama sakkarsa. Farshoon sakkaraami isi xiqqaadha. Farshoon isi irraa gaditti. Aangoo fi addunyaa. Amma isin addunyaa fi aangoodhaan sakkarsanii jirtan. If quban qabdan. Farshoon isii dhumaa hiriyaa haadhateessanii dhugaa balleessuudha feetanii hiriyaa haadhateessanii ergachuu feetanii dinkeessa jiraat isa jaa. Aangoo sakkartan darraggeessan namni nu ol hin jiru isin fakkaate namni ni callisee bari jara kee namni ni callise isin caa na caalaa beekan waan biyya isa keessa jiru. Jirraa goggooyduu miti. Akka dhiiratti jirra jetteeti laffaatee asiin si geesse dirra qabaa keessaas baattee akka ati sa'aa 24 xayyaaraan olii gaddeemtu kasi godhe qeeroodha. Haadhaan hundeessaa fi gaafa ati maskiita keessa dhokattu kaawwanan si godhe. Hattuu wal geesse. Wareega takkitti tana kafalee akka ati irra xayyaaraan olii gad. Torbaan irraa maka salaatu kasi godhe dhiiga qeerooti. Ifin gootee seete jirraa goggooyduu jetta ol baatee. Hattuu. Goggooyduu miti. Dhiiga cabsiteeti. Lafee cabsiteeti. Siifi wasladhaa abiyyi sheetaan caatti jala fiidu kanaaf. Wayyaan jala baafte Oromoon qabsooytee aarsaa kafantee duutee murruk jettee. Irraa baatitti taraa torba jummaa makaa madiina salaatu xayyaaraan deemte kolkoloo. Kalaa kana Ameerikaan nyaattee akka feete xayyaaraan olii gad deemtu salpha dhufee si fakkaata. Hin agartu waan abiyyi si fide si fakkaata waan abiyyi si kalee fakkaata baay'oorra kun abiyyi si fakkaata hin beektu qabsooytee hin beektu. Dhiiraatu aarsaa kafalee dhiiga cabsee lafee cobsee asiin si ga'e. Har'a Oromoo walirra ijaartanii gandaa fi gosaan addaan ta'anii abiyyiif karaa bantanii awwadaa fi haramayaa daaraa qootanii abbootii qabeenyaa qeeroo cinaa dhaabbatee dhiibbanii tarafa baaftanii waan isiniin agarsiisanii sheekotii dhugaa dhiibbanii baaftanii ol baatanii ni yaadamtan isinis booda ni yaadamtan dhugaa isinitti ni yaadamtan tokko tokkoon isin nyaata abiyyiin hin beektan abiyyiin lammaadhaaf hin taane naaf taa'ee lafa dhiiti abiyyiin taa'eedhaaf hin taane naaf taa'ee lafa dhiiti hoolaan gaafa qalame samii akka donkooroo wallaahi yoo isin dhiigan boonye ni agartan. Yoo isin dhiigan boonye eegaltanii jirtan imimmaan poosti godhuu miidiyaa gubbatti kolkoloo poosti gootan. Isaa isin kuntuutaa jira abiyyi isin kuntuutaa jira qabeenya nagaa dheedhaan meeqaa akka ashagre waraqaaniin isiniif ragaadhaa wajjin baakiin meeqaa akka baakiin isaanii ashagame waraqaaniin isiniif isin nyaachuuf deema amma. Nama abbootii qabeenyaa keenya irra duudhu cinaa dhaabbata hoo eenyu cinaa dhaabbata nyaatanii bitanii qeeroodha. Hin jiru. Dhugaa qeeroo wallaaltan. Dhugaa sabaa wallaaltan. Halkan hirriibatti dhabee koompitara tokko wayyaanee isinirraa buuse. Sin beeka shee Jamaal Aliyyifaa. Shintibeetii keessa suuqamutu ta'e. Abiyyeetu akkasii godhe jijjigatti. Gaafa jijjiga qabamtee badayinaa keessatti shintibeetii keessa wayyaanee si suutu. Abiyyi dayinnatii ture. Abiyyi akkasii godhu ture. Dhiiraatuutu itti laffe'ee waa kana fide. Ifiin hin dhufne salphatti hin dhufu qabsootu. Haati alaa kanatti irra burraattu. Kanaaf qabbanaa xarra qinjaayinaa likki teessan isinitti himna. Likki teessan. Aina. Ijoollee akka ustaasana siif maalii kana munashidoota ibjala guurtanii feemasoota mucaa akka hamsaa wadaa fi maalii kana ibjala guurtanii xarra jettanii nu beeksisaa nu faarsaa nu agarsiisaa nu mul'isaa. Nama hawaasa keenya irratti diigu wandaan qoodu irratti duula. Who are you? Eenyu ati kan labsa kana labsite maalati? Hawaasa kan dhumaa jiru akka dubbatee jaggootii murdooftaa jiru. Hawaasa kan bobbaa fi garaa gidiraa saamichaa ajjeechaa gadadoo dargaggoo biyyaa bakka walii qabanii rashanan akka dubbate hattu hin ta'u dhaabbadhaa dhugaa isinitti himna hodhole dhugaa isinitti himna hedduu galatooma ulfaadaa jara keenya dhugaan ni hadhooyti liqimsaa callifnee dadhabne obsinee dadhabne ni baddi if balleessan jennee dubbachaa jira. Ulamaa fi abbootii qabeenyaa jaanii nama marfee takka hin qabne abbootii qabeenya Oromoo jaanii barsan. Qabeenya kami qabeenya. Halee dhufe tujjaara sirnaati. Tujjaara Oromootii miti tujjaara sirnaati. Tujjaara sirnaati. Hin qaban waan takka illee hin qabdan. Tarra qinjaayinaa qabeenya keessanis waan akka tajaajilfadhaa. Abiyyi gaadhaa waancaa fudhataa. Naataastii guddoo qabalee fudhataa. Waan qabdanii fakkaafittanii mul'achuudhaaf jecha obboleessa kiyya. Qabeenya
keessan tirfii namni torbaan tokko dalagu hin ga'u biyya san keessatti hoteela tokko hin qabdan finfinnee keessaa fooqii takka hin qabdan dirra dhawaa keessaa hin qabdan hawaasaa keessaa hin qabdan baaddaa goondar hin qabdan jijjigaa waan takka hin qabdan waan takka rabbi ijaan hundisaa hin qabdan waan takka hin qabdan riizoortii takka hin qabdan kaampaanii haayilaandii oomishtuu hin qabdan ikuwaadirree kaampaanii qamadii daakuu hin qabdan wafcoo takka hin qabdan liqiidhaan makiinaa biyya alaatiin eeyitee abbootii qabeenya Oromoo jettee yeroo darbaa jettu ni badda siif badda obboleessanii sida kun fedhu qabbanaay ifdhoosi ati nama islaamaat gajjaa dalagat tu dalagachuu feetes ifdhoosi ni calliftan kolkollee warri akka ishee raayyaa abbaa mancaa Oromoo kalee ati kasoo deefi dhumuu dhiise maa callifta raayyaa abbaa mancaa maaltu calsi godhe ma fooqii takkaa si callisiisa qabeenya tokko si callisiisa abooqi raayyaa fi warra ati qabsaa'uuf sii fi eenyu kiyyaan tayyaaraa noo fayyee ammaa wanna jiru kaampaanii hawaasaa tajaajila sana eessa geessan qabeenya uummataa kabuudhanii turtiirraa makiinaa bishaan baasuu binna jettan sana eessa geessitan maa baddan waldaa hawaasaaf maallaqa hawaasaatiin jaartan eessa geessitan raayyaa abbaa mancaa faan baan eessa geessitan fooqii takka qabeenya xiqqashoo takka harkattaniitti zim egaa nurraa si callisaa wanta nuti sin faasinaa nuti sin abaarinaa nyaadhaa qabeenyi qabeenya Oromooti garuu ol baatanii xarrak nutti hin jayinaa